እኛ አንከሰስ በመከሰስ ጊዜ በጠላታችን ላይ እንኑርበት እንጂ ዘወትር እንድንጸልይ አድርገን ከጠላታችን ማታለል እንጠበቅ ዘንድ የዘላለም ንጉሥ ሆይ ስማ፣ ባልቴቲቱን ሽማግሌውን አረጋጋ። አባት እናት የሞቱበትን ልጆች ተቀበል። የታለሉትን በቸርነትህ አንጻ። ሰነፎችን አስብ፣ አዋቂ አድርጋቸው። የጠፉትን መልስ፣ በግዞት ያሉትን አድናቸው። ለሁላችንም መጠጊያ አምባ ሁነን። አቤቱ አምላካችን ክቡር መንግስት አሜን። kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan kun dhaabbanni raadiyooniif televiiziyoonii Itoophiyaa as magaalaa Finfinnee Jaan Meedaarraa ayyaana cuuphaa bara 2003 ilaalchisuudhaan tamsaasa kallattiidhaan dabarsaa jirudha. Akkuma ilaalaa jirtanitti keessummaan tokko na bira jiru waa'ee ayyaana cuuphaa kana irratti jechaadha. Mee isaanii wajjiniin turtii gabaabaa taasisna. Maqaa keessanii bakka hojjettanuun jalqabna. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkicha. Maqaan kiyya Qasiis Balaayee Mokonnin jedhama. Bakkin hojjedhu mana amantii Ortodoksii waliigala Itoophiyaa keessatti gorsaa olaanaa gorsaa seeraati. Egaa ayyaanni kun ayyaanni cuuphaa hunda dura afaan Giyyizitiin وسطت مسافة إداهم لآدم ولا هوان عليان كان أبا إدا اتتاني آدم في هوان ويا ترسي ويا حكمه إدان كي ينور حكمه إنس چوبا دانيه چوبا هو كاسنو واقني كي نقوفتا يسوس كريستوس وقابو مارمي راد على توي على نما فيسوف غرا الدنيا كان دفه akka namaatitti aabbata namaatiin akka namaatitti dhalatee maaramii irraa dhalatee nu fayyisu yoo dhufu inni dura inni caalan namni badii waan hojjeteef nama fayyisuu kan danda'u waaqaala waan hin taaneef waaqni keenya waadaa seeneef dhala namaatiif waggaa 5,500 yoo dhumu waaqaa bu'ee maaramii irraa dhaladhee si fayyisa jedheen akkasuma dhalatee cuuphaan immoo maaliif barbaachisee daabiloos seexanni addaamii fi hewaan mallatteessisee tokkicha garba Yordaanos keessa tokkicha immoo si'oolii keessa dhoskee waan tureef namni tokko bilisa ba'uu hin danda'u idaa keessaa ba'uu hin danda'u idaasaa yoo kaffalame yookaan yoo irraa tarsa'e waan ta'eef gooftaa Yesuus Kiristoos har'a taabonni beeta maqdasiidhaa ba'anii gara lagaa deemanii bakka lagarratti cuuphaan hana deemsifamuuf gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee Yordaanos laga san keessatti xalayaan yookaan dhakaarratti xalayaa hoggaa jennu dhakaarratti barreeffamee laga san keessa awwaalamee ture isa dhakaasan buusee caccabsee idaa keenya nurraa haquu fi kanaafuu dhalli namaa har'a yoo ayyaana kana kabajnu namni idaa ofirraa qabu idaa akka kaffalachuu qabu kan sobaan immoo wanti irratti hojjetame jiraatellee amansiisee ofirraa haquu akka qabuu fi akkasumas badii hojjetes immoo waaqarraa dhiifama gaafate fayyuu argachuu waan qabuuf kanaafuu biyya keenya keessatti ayyaanni kun eega kabajamuu qabame gara waggaa 2000tti dhiyaateera. Kunis bara 34
gooftaa Yesuus Kiristoos dhalatee 34 booda akkuma kiristinnaan biyyattii tana keessa seeneen booda jalqabamee kabajamaa tureera. Kanaafuu biyya keenya bakka bataskaanni jiru hundatti guyyaa har'aa taabonni hin bahin, taabonni laga cuuphaa bakka cuuphaan deemin hin jiraatu. Egaa maaliif kabajnaa hin jennu kanaaf. Faayidaan isaa maaliif jireenya biyya lafaatiin wal qabsiisnu yoo kaasu? Faayidaan isaa gaa dura dhalli namaa yaa fayyu hoo jennu fayyisaa tokko lubbuudhani. Bara baraan waaqa wajjin jiraachuudha. Inni biraa immoo namni nagaan lafa kanarratti jiraachuudha. Hamma umrii isaa rabbi murteesseef lafa kanarra hoo jiraatu gammachuudhaan jaalalaan walta'insaan namaa wajjiniin jiraachuudha. Egaa faayidaan isaa maali yoo jenne tokko gara qarshiitiin yoo laallu turistiin dhufee ilaalaa galii isarraa argachuu dandeenya. Lammaffaa eenyummaa keenya amantii kanaan addunyaatti beeksisuu dandeenya. Kana hunda caalaa immoo fakkeenya ta'uudha. Fakkeenyi kun maali? Yoo nagaa dubbannu, yoo nagaa barsiisnu, yoo nagaa lallabnu waaqa birarratti kabajaa argachuu caalaa. Fakkeenyaaf namoonni tokko amantii ofii hin jaalata hin kabaja hoo jennu amantii nama biraatillee kabajuu qabna. Maaliif namuu amantii namaa balaaleffachaa, amantii namaa jibba, amantii namaa arrabsa, akka amantii isaa kabajamoo barbaade gowwuma. Waliif kabajuu barbaachisa. Waliif kabajuu barbaachisa. Ani amantii saba Itoophiyaa kana amantii obbolaa kiyyaa yoon kabaji isa caalaa naa kabaja jechuudha. Kun immoo biyya keenya keessatti walta'iinsa akkanaa wal jiraachuun akkanaa yeroo dheeraadhaaf kan turedha. Aadaa gaarii qabna. Har'a akka haaraatti kan barsiisnu odoo hin ta'in aadaa keenya kan dura qabnu san cimsinee jajjabeessinee itti fufuu qabnaadha. Inni maali? Yoo amantii ayyaana kiristaanni kabaju islaamni nu wajjin kabaja. Yoo amantiin islaamaa kabajamu immoo wajjin kabajni. Kana ture dur. Har'allee kun cimee fufuu qabu. Kana maal jechuudha? Amantii ofii dhiisee amantii kiyya akka hordofuu miti. Amantii anis immoo amantii isaa kiyya dhiisee ani isaa akka hordofu jechuu miti. Uummanni yeroo uummanni ortodoksii amma ayyaana kana kabajaatu jira. Wayita kabaju kanatti maal gochuu qaba jettu mee gaaffiidhuma? Egaa wanni gochuu qabu namni hojjetee hiyyummaa keessaa bahuu qaba. Waaqa amanuu jechuun lafa kanarratti namni hiyyeessa ta'e dhukkubsataadhas itti qorrasii beela'aadhas halkanii guyyaa hojjetee hiyyuma keessaa bahuudha. Itti aanee immoo amantii nama dhabeef nyaachisee obaasuu gargaaruu qabaadha. Ammas immoo karaatti yoo deemu nagaan እናንተ የምትነበቡ ጽሑፎች ናችሁ jedha kitaabni. Maal jechuudha? Isin kitaaba dubbifamtanii. Kitaabni dubbifamu maal jechuudha? Barumsa namaa kenna jechuudha. Yoo deemnus yoo ejjennus yoo hojjennus nuyi wannoon keenya gochi keenya hundi nama biratti jaalatame kabajame waaqa biratti illee ulfinaa fi guddina qabna. Ayyaanni kun kan jaalalaa, kan qabbanaa, kan nagaa nuuf haa godhu. Sanyii sadeeniin daraaraa jedha. Sa'aan daraaraa, biqiltuudhaan daraaraa, akkasumas qabeenya hundaan daraaraa hin jedhaa. Nagaatti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Itoophiyaa as kallattiidhaan jaanmeedarraa kan dabarsaa jiru ayyaana cuuphaa bara 2003 ilaalchisuudhaan kan dabarsinu kana ammas ittuma fufna. Turtiin keessan nu waliin akka ta'u keessanaaf jedha. ምስለ መንፈስከ ተቤለው መላእክት ቅዱሳን ወሐዋርያት ከነጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው የረአዩ አንተ ሙዘትሬ ወይሬዩ ወፈተው ይስሙ አንተ ሙዘትሰሙ ወይሰሙ ለከመ ሰብጽዋት አይንቲክሙ ለሪያ ወአይዛኒክሙ ለሰምዐ ወከማሆሙ ለነኒ ክርስቲያነ ድለዋነ ንስማ ወንግበር ቃል ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን
دقيمنا انكوان بعلى تمكتو بسلام ابصحكم نبر كبرات تخاتلت مدبنا بيت كريستيان أرثوذكس تواهدو إثيوبيا أب عمتا عدوتا بزل على تنبل كاب تخورون بعلات حدا بعلى تمكاتيوم أوزي أبجار ميداون عسرت حدا تابوتات أدبارات بيت كريستيان كتما ديسا باب سرخولو بزل على تنبل بوكبن حبران بزخون عقباب الناتخبر أيو بزعبا أتي كبابرا بعل حاتير مبرهي كونا أوزي قاش عدي ملخو كبر نبرود قبر مريم يوم فلما كبر نبرود قبر مريم انقع نبعلة تمكتو بسلامة بصحة آمين كلنا انقع بصحنا بسلام يا وكمتي زفلت أو زي أبجار ميدا بحفشة بإثيوبيا بعلة تمكت بزل على تنبل النات خبر أيو ترجم من تأيو عمت أتوخ خمينا بعلة تمكت سلا بعلة تمكت مساسا جتاچن ኢየሱስ ክርስቶስ አዳም ተጋጊው ንስሐው ዘአተወሉ ሰዓት በሐሙስ ዕለት ወመን ፈቃለ ዕለት በ5500 ዘመን መጽኤ ካብ ጓልጓል ካተወሊደ ነዛ ዓለም እዚ ከድሕነ እየ ዝብል ቃል ይህብዎ ነይሩ በተቃሉ መሰረት ታግዚን ታሰዓትን እንተ ይሕለፈ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም እዚ ስጋ ለቢሱ መጽዩ እና ናይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓት እዚያ ዛ መዓልት እዚያ ናይ መጀመሪያ ናይ ድሕነት ስራሕ ዝሰራሕሉ መዓልቲ እዩ ኣብቲ ማይ ዮርዳኖስ ኣብ ዝጥመቀሉ ሰዓት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ እዚ ዝፈትዎን ዝወልዶን ውላደይ እዩሞ ስምዕዎ አዳምጾ ዝብለኩም ነገር ኩሉ ተአዘዝዎ ዝብል እግዚአብሔር አምላኽና ምስክርነት ዘሃወሉ ስለዚህ ታውዚት ጀሚርና እዛ ስርዓት እዚኣ እዛ ሕግ እዚኣ ንድሕነት ዓለም ኢለ ዝሰርዓ ዘለኹ ተቐበልዋ ኢሉ ንዓና ሂብና በትናተ ሹም ክንጽዋዕ እንዳት በቲ ካህን ዝባረኾ ማይ ኣብ ንጥመቐሉ ሰዓት ናይ ጌታችን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ጸጋ ውላድ ምዃንና ዝተመስረተሉ ናይ ጸጋ ልጅን ናይ ውላድነት ክብርን ውላድነት ጸጋን ዝረኸብናሉ መዓልቲ እዩ እና በዝ መሰረት እዚሁ ኣብ ዓመት ንሕና እንዳኽበርናዮን ኩልሻ ሕዚ ዓመት እንዳተጠመቕና ዘይኮነስ እቲ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነት ዓለም ኢሉ ናብዚ ዝመጸሉና ምስክርነት እውን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተዋሃበሉ ንሕና ዝድሓናሉ ግዜ ኢልና እንዳስታወስና ኢና ንርከብ ዘለና ስለዚ ኣብዚ በዓል እዚ ክኽበር ተሎ ብፍላይ ምእመናን ክገብርዎ ዝግባእ መንፈሳዊ ግብሪ እንታይ እዩ ምእመናን ኣብ በዓል ኣብ ናይ ሃይማኖታዊ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ ሰዓት ንሕና እቲ ናይ ሃይማኖትና ሕግን ስርዓትን ሰላምን ፍቅርን ምትሕዋስን ምዝማድን እዩ እምበርን ምፍልላይ ነገር የውልን ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን ናይ ድሕነት መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነዛ ሃይማኖት እዚ ሰዓብን እንደገና ውኒ ነዛ ሃይማኖት እዚ ዘይስዕብውን እንተኾነ ነናይ ባዕሉ ኩሉ እቲ ብሔረሰባት ነናይ ባዕሉ ባህልን ሃይማኖትን ምክባር እቲ ተለሚዱ ዝጸንሐ ሕዝውን ክቕጽል ከም ዘለዎ እና ክርስቲያን ብሙሉኡ እንኳዕ ደስ በለኩም ነቲ ዓመታዊ በዓል ዘብጽሐኩም ይብል እቲ ናይ ሎማዓንቲ በዓል ድማ ሰላማውን ፍቕሪ ዝተመልኦ ኮይኑ ብሰላም ወፂና በሰላም ንኽንምለስ ናይ ኩላህና ሓገዝን ናይ ኩላህና ስራሕን ክኸውን በዝ መንገድ እዚ ዝላቦ እሺ አባታችን ክቡር ነብሩድ ገብረ ማርያም ንዛውና ሓፈሻዊ መብርሂ ብሽም ሰማዕትን አድመስትን ኣዝየ የመስግን እምባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከምቲ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ጃን ሜዳ 11 ታቦታት ኣድባራት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተረኸብሉ ትካል ሬድዮን ቴሌቪዥንን ኢትዮጵያ ቀጥታ ፈነወ ክቕጽል እዩ ምሳና ጸኒሕኹም ምድላውና ክትከታተሉ ብኽብሪ ኢና ንዕድም ደጊመ ርሑስ በዓል ይምና